Oboluma, oboluma, oboluma. Yeroon jibbaa guutee yaabbolee lammakaa homaa nu fayyadu. Obolummaan maqaa namni wal jaalate fuula Rabbii dhagaa yaa Rabbi nuuf kenni. Obolummaa haqaa yeroon jibbaa guutee yaabbolee lammakaa homaa nu fayyadu. Obolummaan maqaa namni wal jaalate fuula Rabbii dhagaa yaa Rabbi nuuf kenni. Obolummaa haqaa nagaa fi raaxmanni inni Rabbii guddaa irra haa jiraatu. Obboleewwan hundaa kayyaanni wal biraa qaaman bahan addaa. Obboleewwan dhugaa kan wal jaalatanii gaddaa fi gammachuus waliin dabarsanii karaa Rabbii irratti kan wal gargaaranii. Meeqan Rabbiif jedhee har'a wal jaalataa hamturraa wal dhoorgee toltuu wal waamataa jireenyuma har'aaf wal jala kakkaataa. Jaalalli islaamummaa hin jiru dhugaanii obboleewwan jechuun maqamaa qofaanii kana ta'uun qabnu kottaa yaa ikhwaanii. Jaalala islaamummaa hordofnaa dhugaanii warri wal jaalatan Rabbumaaf jedhanii har'aa fi boorullee hay gammachuu isaanii. Anumaaf jedhanii kan wal jaalatanii ibaadaa irrattis kan wal jabeessanii guyyaa qiyaamallee wal yaadachiisanii. Isin mee as koottaa iddoo addaa qabdanii jedhe as waamataa ilaahin gaafsanii yaa nama argate gammachuu yoosanii. Hadiisa nabirraa nu odeeffameeni isaanitti haa gahu nagayaaf raaxmanni. Obboleewwan dhugaa kan wal jaalatanii Rabbumaaf jedhanii walii qabamanii isumaaf jedhanii gargar kan bahanii. Namoota torbarraa tokko isaan sanii guyyaa gaafan jirre kan Rabbii malee gaaddisni tokkooni Rabbii isaanirraa gaaddis argatanii gammachuu guddaadhaan jala dhaabbatanii yoo itti dalagne kana obbolummaanii jabaanne tayaannu ikwaanii. Yaa obboleewwan koo wanti walii dhaamnu Rabbumaaf jenneetiin walitti haa qabamnu. Isumaaf jennee walis haa jaalannu dhimma keenna hundaa waliin haa qoodannu. Dogoggora irraayis wal haa sirreessinu diinii keenna irratti wal haa jabeessinu. Milkaa'uudhaaf jecha Rabbiif wal jaaladhaa karaa diin irratti harka wal qabadhaa dhaamsas waliif dhaamaa diiniin nasihaadhaa. Yoo akkana ta'an waliin milkaa'anii bu'aa obbolummaas waliin qoodatanii duniyaaf aakiraas ittiin milkaa'anii. Obolumaan kennaa islaamummaa obolumaan bu'uura tokkummaa obolumaan nu waliif galchaa obolumaan jireenya nuuf tolchaa obolumaan ittiin jijjiiramnaa obolumaan hariiroon cimsannaa obolumaan diiniin ijaarannaa obolumaan jabaannee tikfannaa. fakkeenya fudhannaa seenaa sahaabarraa Salmaan Faarisirraa Suheyb Ruumirraa Bilaal Habasharraa kan muhaajirtoota biyya Makkaatirraa walitti dhufanii adii gurraacharraa obbola muslimaa ta'an yeroo maraa hiika obbolummaa laalaa isaanirraa mee ufaa ilaallu nu maalirra jirraa. Abubakriif Usmaan Aliyiif Umarii fakkeenya godhadhu isaanirraa barii waa'ee obbolummaa dabarfatan jarrii wal jaalala malee
واهم بيكن شري حمزة في كادد فا كان سينا دبتو obboleessa islaamaaf kan garaan gubatu warra seenaan jaraa qalbii namaa hatu nabirraa dhaalanii dhugaa wal jaalatu jaalala akka isaanii rabbiin nuuf haalatu. إخواني كأ والقبنا إخواني rabbiif wal jaalannaa إخواني يادان تكوتانا إخواني diin irra wal waamnaa إخواني ولي رابرنا إخواني kan beeknu barsiifnaa إخواني كم بيك نمبرنا إخواني ulamatti hidhannaa إخواني ولا لا غرفنا إخواني beekaa jabeeffannaa إخواني obbolummaan kana kotaatu kotana jalaala islaamummaan walitti qabamna dhiiraa fi dubartiin rabbiif wal jaalanna ammattiin jiraanne boruu badhaafamna bu'aa obbolummaa walirraa qoodanna kotaatu kotana jalaala islaamummaan walitti qabamna dhiiraa fi dubartiin rabbiif wal jaalanna ammattiin jiraanne boruu badhaafamna bu'aa obbolummaa